السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركب فونه وبلوانك يا هرمو وانا سمالك أنا أرجعتن تكون في دير فيه وانا ثاني بيتنا يروحون دكا وانا مالك نين أرجع من نمبرسي كيشو يوتيوب سيمبرسي سنجرا كسي مالك أنا أرجعتنو هرمو أبي كوين جرام تكون في دير فيه Appittiin agartaniin si'a hedduun keessan buufattaniin si'a appittiin kun maallaqa dhugaa namaaf kaffalti ni kaffalti garuu appii kanarraa waan kolfa ajaa'ibaa waan arge appiin kun seerris illee akka tiktok maraa miti appiin kun sababni isiin buufamtee moonni isinii galuu qabu kaampaanii isiyoo dawlaa arabaa keessaa Suudi Arabiyaa natti fakkaata kaampaanii Suudi Arabiyaadha natti fakkaata kakiyyatti sababni siin buufamtee fi YouTube shisma TikTokin yeroo dhiyoo keessa biiliyoonotaan horatte maamilootaan biiliyoonotaan horatte kan applicationii hunda keessa kan reekordii cabsedha TikTokin TikTok garuu maallaqa hin kennu yoo live seenan malee warra viidiyoo view kuma beeka qabu maallaqa hin isaabu TikTok irraa maallaqa argachuu hin jiru sirba immoo jaalalatti immoo waan hundatti nama harkisa kun garuu waan xiqqoodhaa fi maallaqa si isaaba maallaqa immoo akka itti karaa AdSense karaa isuma akkaawuntii minaaminii sin barbaadu fudhatta jechuun sin barbaadu kun kaardiidhaan si dabarsani zeentinaa keerratti dabarfachuu dandeessa jechuudha siimii keerratti bakkuma jirtutti si dabarsan jechuudha. Kanaafuu appiin kun ergiti dhugaa booda inni dhaabata akka inni dhaabatu ni beektani miti. Kanaafuu amma immoo itti fayyadamuun gaariidha. Achirratti wuma TikTok irratti hojjetan sirbaan jedhu waan feetan barsiiftanii qaraatanii waan feetan jettanii achirratti hojjetan. Appiin kun namoota hedduutu irratti argamee jira. Oromoon achi gargala jira akka jiru TikTokii bakka TikTokii minaamin jedhanii gargalanii jiran. Walaakin haa ta'u malee shamarran keenya tokko viidiyoo isaanii argeen kolfaatu ta'e engedda. Akka TikTok bifa kee jijjiiree sendiimessu. بفما كاميرا بفما ربسي أومين أتشسكا بفما ربسي أومين أتشسكا غريم فاتك كوني دالة شيسي آني عن غريم فيديو نما هو قد أرجع نان كل في غريم فا نما دالة شيسي يو إسا ورا توكي رتي ورا بدي تفيد أتشجع سارا ملة غري دي متى نرجعتني أبين هننا كسيم بيكون نجن نمبرين فويسين غرام فو يوسف دمان وان كانت فكاد خنام بايته كل في rakkoon isaa kana irraa arganne ijoolleen kanaafuu mee aappii kana akkaataa isin banatan ulee omti rakkisu hin jiru banatanii kaardii dabarfachuu gaafa kaardii viidiyoo lammaffaa gatti waraabaa bakka inni itti isaabu isiniif kan agarsiisa namaa fi dabarsitanii isiniif isaabama guyyaa ji'a keessas gara iddoo riyaala 700 yookiin 500 waan akkasii waan argama seera isaa tokko dubbisee namni hedduu waan kana ni beekani seera isaa gatii afaan arabiyaa ta'e jennaan. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa aappii nama daalacheessa warri shamarraas ta'e warri dhiiraa aappiin bifa sanaan nama hin kaa'u nama daalacheessa sana beekaa gara aappii kanaatti isin dabarsee isin barsiisa yalla. Obboleewwan kiyyaa aappiin ka'u kun gaamee isin agarsiisa seera isaallee wanta takkan isin agarsiisa maallaqaa ni argama irraa garuu akka YouTube moonii isin montaajii ta'uu barbaada yaani xiqqoo malee kun akka xiqqootti guuttatan jechuudha. Akka TikTokii miti mee isin agarsiisa seera isaa tokko warri banachuu hin beekne jira jedhee yaadu mee gubee keessan buusaaraan deegana ilaalaa mee haa fixu yaadura. Egaa mee aappiin kuni bu'ee jira gaa hanga ture xiqqoosii rakkina intarneetaa wajjin. Kanaafuu mee cufti keessanuu waan kana irraa hubattanii maallaqa irraa argachuu dandeessanii maallaqa irraa argachuun kuni dirqama gara baankii qofaa miti kaardii bilbilaa ta'e bakkuma isin jirtan nuti isiniif seenaa biyyoota hundarraa jechuudha kaampaaniin isaa arabaa kaampaanii saawudiinatti fakkaata kaampaaniin wanta kanaa garuu hin hubanne akkana yaadutti jechuudha mee haa bu'uu gaa walumaan dheenna. Ka'u kun suuraa hin bareecha kunoo haala kanaan haala TikTokii chaappistikii namaaf dibanatti fakkaata kunoo waan hundaa jira baagiraawundiin kunoo akka TikTok waan hundaa ni qaba ka'u kun. Mee fooyyee dhiisee isaa qofaan barree malee aappii kana ni qaba mee oppiin goonee seenna warri banachuu hin beeknetanii jirtanii laata. Oppiin gootanii seentanii baay'ee cinqii hin qabu banachuunsaa akkuma TikTokii piroofaayilii isinii fidaa. Gizee akkanatti isinii fidee akkuma TikTokii waan hunda jalee kan beektanii isin bakka piroofaayilii keessanii kana xuxxanii bakka piroofaayilii kanarratti wagga xuxxanii Google irratti banachuu ture silaa mee amma foon irratti isin agarsiisa qafoo maratti banattan isinii lakkoofsa irratti banattan jechuudha kunoo mallattoo bilbilaa kanatti banattanii
akkasii lakkoofsa ni fidagaa yaani lakkoofsa keessan itti naqattanii yoo isinii fides ni fidaa ofii itti naqattanii an akkanatti itti naqadheetan koodiin amma naa dhufee naa seenaa asuma irratti eeggadha. Mee akkuma isin argaa jirtanu anaaf koodii erguu hidhanii isiniif jedhee lammaffaa gubee ture. Xayyib amma of duuban deebi'anii iimeeliin hin banadhee boodatti koodiitti deebi'ame googelii kanarratti hin dhahee banadha ammaanii. Walumaan laallaa yaani akka isin hin dhibneefanii kanaafuu akka keessaa iimeel feetan hidhattan isin ani iimeel duraan banadhee jiru irratti gadi dhahadha. Obsaan eeggadha hanga inni dhufutti gaa rakkoo shabakaati xayyib dhufee jira inni iyyuu. Obsa akkuma TikTok jechuudha isiniif gala wanti kuni yoo dhufee jira akkasitti keessaa fakkeenyaaf an amma dhihoon banadhe jechuudha. Eshi fakkeenyaaf amma seera isaa tokko tokkoon isin agarsiisame akkasumatti isiniif fida isinii kanaafuu an amma foolloon kiyya kanuma nama 20 kana qofa xayyib warri lakkoofsa itti guutattan jalqaba irratti mee qubee ka gaara gubbaa xiyya itti qabe kana xuxxanii fakkeenyaaf baalaansii yookiin maallaqa keessan ilaaluuf warri jettanii kiyya asirratti 0 riyaalirra jira 0dha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti daa'uu isiyettu kana namaaf ergitanii yoo jettanii namni yoo buufate isiniif illee ni isaabama. Haga ta'e isiniif isaabama. Mee seerri isaa jechuun kana isiniif bakka maallaqa keessaniitii fi bakka namaa ergitanii naan isiniif isaabamudha kuni. Xayyib seera isaa immoo akka isa wagga seentanii mee warra maaltu akka isin barbaachisu mee isinittan hima moonii ta'uudhaaf jechuudha. Xayyib na obsaa eega. Xayyib ergaa as dhufne goo kanas tuqname. Asirratti dirqama jaratti galmooftanii maallaqa isinii isaabuudhaaf foolloo 5,000 isin barbaada malee harruma hiree hadi jedheetii miti. Jalqaba immoo poostii guyyaa 30 keessa poostii 10 jechuun viidiyoo 10 guyyaa 30 keessa dabalata immoo viiyuu guyyaa 30 keessa viiyuu 100,000 argachuu qabdani. Dabalataan immoo sheerii 2,000 jechuun namni isin jaallate hojii keessan kana jaallate namni 2,000 sheerii isinii gochuu qaba baatii tokko keessa. Ifa isiniif ta'e kun seera isaati. Seera isaa kanaan booda maallaqa isiniif isaabuutti deebi'a jechuudha. Osoo kana hin godhiniin maallaqa argachuun hin jiru. Garuu yoo namaaf dabarsitan tarii isiniif isaaba ta'agaa yoo namaaf dabarsitan jechuudha. Foolloo 5,000 asirratti ni ilaallattanii kana booda akkeessa galtanii seera isaa yoo ilaaltanii ilaaluu baattanii isiniif guutuuf ilaaluu kana keessa sheerii foolloo guyyaa 30 keessa viidiyoo kun qallaaliidha. Foolloo 5,000 qallaaliidha. Viiyoon 1,100 qallaaliidha. Guyyaa tokkotti viiyoo 1,100 argata namni TikTok irratti argataa jirtani. Sheeriin 2,000 qallaaliidha kun. Sana booda maallaqa isinii isaaba jechuudha. Ka'uun kun akkas fakkaata. Dabalataa wannan isin agarsiisu jiran ittiin fakkaatu diskiripshinii adda addaa kun bakkuma waa itti barreeffachuu dandeessanii piroofaayilii akkasii waan jijjiirachuu dandeessan akkasii yuutuubii galfachuu dandeessanii instagiraama galfachuu dandeessanii haaluma tiktookiin jechuudha. Maqaa keessan jijjiiruu dandeessan akkasii waan barbaadan ilaaltanii barreeffachuu dandeessanii bakka. Kana fakkaata obboleewwan kiyyaa warri buufachuu barbaadan buufadhaatii itti fayyadamaa galatooma nagaan jiraadha.